Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Bakakkaa waldaa kiristaanaa gube. Waldaan kiristaanaa saala wal fakkaataa kabajaa turte tokko Ameerikaa Booston keessatti bakakkaa samii irraa gad bu'een rukutamee guutummaatti gubate. Waldaan The First Congregational Church of Spencer jedhamu jimaata darbe ibidda saffisaan socho'een kan barbadaa'e yoo ta'u, mana kiristaanaa kun hawaasa LGBTQ karaa miidiyaa beeksisuu fi kabajuu keessatti seexana leellisuun beekamti. Namoonni ilaalan hedduun dhimma Soodoomii fi Gomoraa ta'uu isaa kan amanan yoo ta'u, samii irraa bakakkaan rukutamee guutummaan guutuutti gubate. Kan nama ajaa'ibu waldaa kana malee manni biraa homaa hin gubanne. Seexana ifachuun seeraan nama gaafachiisaa laata? Profeesar Andiriw Dilbaansoo Kolumbiyaa Yuunivarsiitiitti kitaaba isaa The Days of Satan jedhu keessatti bofichi yookaan seexanichi gowwoomsituu hin turre garuu kan beekumsa kennudha. Inni madda hubannaa naamusa sammuu namaati. Inni uumama arjoomaa dukkana waaqayyoo abbaa irree nama irra kaa'ame irraa kan bilisoomsedha kan jedhu barreesse. Kun bulee yeroo ammaa kana immoo gareen seexana waaqeffatu akka jiru argaa jirra. Akka isaan jedhanittis seexanni hamaa otoo hin taane garraamii fi gara laafessadha. Garuu warra amantaa biraatu maqaa isaa balleessaa jedhu. Gareen kun amma ijaaramee mul'inatti waaqeffannaa isaa itti fufee jira. Kana itti fufee immoo seeraan galmaa'uu akka ta'e ni hubatama. Isa booda immoo dhaabbati kamiyyuu seexanaan akka maqaa hin balleessine yookaan maqaa akka hin xureessineef mirgi amantii isaanii akka eegamuuf gaaffiin itti fufuu kaasuu danda'u. Kun ta'ee jennaan egaa waldaan kiristaanaa keessatti seexanaan abbaa sobaa yookaan lubbuu ajjeesaa jechuun yookaan immoo maqaa Yesuusiin ifatami jechuun seeraan nama gaafachiisa gara jedhutti ce'ama jechuudha. Kana taanaan baroota dhufanitti ari'atamni kiristaanota irra ga'uu danda'u gama kanaan ta'uu akka danda'u haleellattanii yaaduun ni barbaachisa. Yesuus itti fufee inni jibbiisaan iddoo qullaa xureessu sun iddoo isaaf hin malle dhaabbachuu isaa yommuu argitan namni kana dubbisuu haa hubatu jedha. Maarqos 13:14. Namoonni Yuugaandaa irraa bara dhumaa baqachuun Itoophiyaa seenanii turan biyyatti deebifaman. Lammiileen Yuugaandaa biyya dhumaa baqachuun kibba Itoophiyaa naannawaa Nyaangaatoom qubatanii turan kan jedhaman miseensonni waldaa tokko baatiiwwaniin booda gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasifamani. Namoonni miseensonni waldaa tokkoo fi lakkoofsaan 80 ta'an gara Itoophiyaa deemuun akka nyaata lagachuun soomarra turaniif paastariin isaan amansiisuu aangoonni Yuugaandaa dubbatan. Hordoftootni amantichaa kunneenis yoo guyyaa 40 sooman Kiristoos waliin wal agartu jechuun ibsan jedhame. Wayitaa ammaatti humni poolisii Yuugaandaa paastarii Saayimon Opoolot jedhamu to'achuuf yaalii taasisaa jira. Namoonni aanaa Seereree kan kutaa bahaa Yuugaandaatti argamu irra ka'uun fageenya dheeraa qaxxaamuruun kibba Itoophiyaa qabatanii turan kanneenis waa'ee baay'ina isaanii fi kaayyoo imala isaanii irratti ragaalee adda addaatu ba'aa ture. Namoonni kanneen ergama amantaatiif gara Itoophiyaa dhufan kan jiran yoo ta'u, kanneen baqannaa guyyaa dhumaatiin kan wal qabatudha jedhanis jiru. Gama biraatiin ammoo namoonni kunneen ganda Yuugaandaa keessaa akka tasaa baduu isaanii tarii harka namoota karaa seeraan alaa nama daddabarsaniiru yaaddoo jedhu uumee ture. Imala namoota kanaa ilaalchisee gabaasaaleen duraan bahaa turan akka jedhanitti lammiilee Yuugaandaa 250tu guyyaadhumaa baqachuun Itoophiyaa seenuu isaanii ture. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam lammiileen Yuugaandaa dhibbaan lakkaa'aman guyyaadhumaa baqachuun naannoo kibba Itoophiyaa gara biyyattiitti seenuun bakka Nyaangaatoom jedhamutti argamu jedhee ture. Ambaasaaddarichaan alattis miidiyaaleen Yuugaandaas akkasuma imalli namoota kanneen kan guyyaa dhumaatiin wal qabatee ta'uu bal'inaan gabaasanii turani. Gama biraatiin ammoo daa'immanii fi dubartoota dabalatee lammiileen Yuugaandaa Itoophiyaa seenan 277 ta'uu isaanii ibsuudhaan
Namoonni kunneen gara Itoophiyaa kan dhufan kadhannaadhaaf malee guyyaadhuma baqachuu miti jechuun BBC'tti himanii kan turan bulchaa itti aanaa aanaa Nyaangaatoom obbo Lookiyaaniyaagaa Moorlee turani. Lammiileen Ugaandaa kunneenis yeroo sanatti kutaa keessummaan itti simatamu bataskaanaa fi manneen namoota dhuunfaa keessa boqochiifamuu isaanii ibsuun kanaan duras namoonni afaan tokko dubbatan Keeniyaa, Turkaanaa, Sudaan Kibbaa fi Ugaandaa irraa dhufanii akka turan dubbatani. Kana malees dubbii himaan waldaa aadaa waloo naannoo namoonni kunneen jiraatanii Gabriel Oppooloota akka jiranitti namoonni badan jedhamanii 273 kunneen hawaasa Itoophiyaa fi Keeniyaa waliif firooma akka qaban amanan bira ergama nagaa fi amantaatiif imalanii jedhani. Baatii Guraandhalaa 2023 irraa kaasee waa'een imala namoota kanaa baay'ee mata duree ijoo ta'ee erga tureen booda ammoo amma 80 isaanii gara Ugaandaatti deebi'uu isaanii dhaga'amee jira. Jarreen kunneenis Ugaandaatti miseensota Bataskaana Christ Disciple Church jedhamu ta'uu isaaniitu himame. Baadiyyaa biyyattii irraa ka'uun fageenya kiiloomeetira 50 qaxxaamuruun kibba Itoophiyaa ga'uun isaanii kan himame namoonni kunneen erga gara biyya isaaniitti deebi'aniin booda waan isaan mudateera jedhan aangawoota biyya isaaniitti himanii jiru. Namoonni kunneenis paastariin isaanii Oppooloot jedhaman osoo addaan hin kutiin guyyoota 40 fi yoo soman guyyoota 14 keessatti Yesus waliin wal agartu jechuun itti himeeraa jechuun dubbii himaan ministeera dhimma biyya keessoo dubbatanii jiru. Dubbii himaan obbo Saayimon Mundeenii ulaagaansaa Yesus waliin wal arguudha. Sun akka taa'ufamu Itoophiyaatti argamuu qabu ture. Akka isaaniitti paasterichaatti yoo ta'e addunyaan battalumatti baddi jechuu isaanii Daily Monitoring gabaasee ture. Lammiileen Ugaandaa kunneen Itoophiyaa seenuu isaanii aangawoonni erga hubataniin booda akka gara biyya isaaniitti deebi'aniif haalli hanga mijeeffamuufitti deeggarsi taasifamaa fi lammiilee Ugaandaa kunneen Itoophiyaa seenuu isaanii aangawoonni erga hubataniin booda akka gara biyya isaaniitti deebi'aniif haalli hanga mijeeffamutti deeggarsi taasifamaa fi akka ture Agence France Presse gabaasee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma biyya keessoo Ugaandaa gareen barsiistotaa fi hojjettoota mootummaa of keessaa qabu kun nyaata gahaa malee gara Itoophiyaatti waan imalaniif kan baay'ee dadhabanis turaniiru jedhani. Namoonni kunneen attamiin gara Itoophiyaa akka seenaniif gara Ugaandaatti geejjiba akkamiitiin akka deebi'an ilaalchisee kan jedhame hin turre. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.